bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7tti galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 fi walakkaa hanga sa'aatii 8tti galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 25 kiloheerzii 11 fi 800 fi 10 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfina bakkuma jirtan maratti isin dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophii har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisam. Qophii har'aa beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turummoo an Ibsaa Gaaddisaati. Jalqaba irratti akkuma aadeeffanne kan isin biraan geenyu oduudha. Akka oduun xumurameen tibba kana manni hidhaa ilmaan Oromoo waggoota hedduuf itti dararamaa turan manni hidhaa Maakalaawii guyyoota 4 darbaniif ummataaf banaa ta'uun ummanni daawwachaa akka ture beekamaadha. Mana hidhaa kana keessatti hidhamuun dararamaa kan turee fi hiriyoonni isaa hedduun mana hidhichaa keessatti kan wareegaman Injiinar Masfin Abbabaa haala mana hidhichaa ilaalchisuun sagalee bilisummaa Oromoo waliin turtii taasiseera. Guutummaan qophii keenya har'aa gaafiif deebii Injiinar Masfin Abbabaa waliin taasifneedha. Hundumaa haga xumuraatti akka nu faana turtan isin affeera amma gara oduutan isin ceesisam. irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Sababa ga'aa fi balleessaa tokko malee waajjirri adda bilisummaa Oromoo godina Shawaa Lixaa Onoota Jalduu qaamota hidhattoota mootummaa ta'aniin cufamuun ibsame. Uummanni jiraattota ona kanaa yaada sagalee bilisummaa Oromoof laataniin sababa hin beekamneen waajjirri adda bilisummaa Oromoo Jalduu guyyoota 3 dura qaamota hidhannoo qaban kan qaama mootummaa ta'aniin cufamuu ifa godhan. Dhimma kanas jiraataan ona Jalduu akkas jechuun ifa godhee jira. Waajjirri adda bilisummaa Oromoo ture gara waggaa tokko guuteera. Amma wanti dhufe hin beeku. Naannoo keenyallee rakkinni adda ta'e wanti tokko iyyuu hin jiru. Garuu halkan sa'aatii 5 walakkaa irratti ka'anii hidhataa waajjira OPDOtti mari'atanii waajjira OPDO aanaa sana jechuudha. Halkan keessa sa'aatii 5 walakkaatti waajjira sana dhufanii nu jalaa cufanii taappeellaa buusanii isa baandiraa irratti yookiin alaabaa irratti magaaziidhaan muranii kukkutanii balleessanii qaamumti mootummaa jechuudha. Rakkinni tokko nu gidduun jiru kan waajjira sana dhaabbate uummatuma naannoo sanaati. Tajaajila bal'aallee hin kennu gaafuma tokko tokko keessatti wal geenyee mariinuma adda addaa taasisna malee deebisiitii immoo mootummaa wajjinis haaluma nageenyaatiin deemaa jirra. Haaluma ce'umsa kanas nutis deeggarreetiif yaada walii fudhachaa deemna iyyuu turre maaltu akka dhalate hin beekamu waajjirraa cufamu. Abaa'oon inni kun beekamtii hin qabu. Abaa'oon beekamtii qabu anan biraa jira. Inni dhufeetoo waajjira haa banatu malee inni kun hin banatiin jedhanii warra manaa doorsisanii halkan immoo dukkana golgaa godhatanii waajjira keenya nu jalaa cufaniiru. Mee keenya nu jalaa balleessaniiru.
Gama biraan ona Adawaa Baargaa keessatti uummata dararuu fi namoota jumlaan qabanii mana hidhaatti naquun dararuun daran hammaatee akka jiru ibsameera. Warshaa simintoo Daangootee keessattis namoonni hedduun hidhamanii jiraachuun dhaga'ameera. Jiraataan ona kanaas sagalee bilisummaa Oromoof yaada laataniin haala hidhaa kanaa akkanatti ibsan. Uummanni baay'een amma yeroo ammaa kana dararan mana poolisiitti guurramee jira. Gaafii tokko malee namoonni ji'a ol hidhaman jiru. Isaan yoo ilaallu kun shamarran kun dubartii kun daa'immallee baattee achitti hidhamtee jirti. Saniin booda immoo naannoo Daangootee warshaa Daangootee kan jedhamu keessa gaanuu akka beennutti warshaan kun warshaa wanno simintoo amarratu malee mana hidhaa akka ta'e hin beennu. Achi keessatti illee namoonni hedduun hidhamee jira. Warra achi keessa sanillee namni illee maatiin illee dhabee dubbisuu hin danda'u. Garuu foormeeshinii qabnu keessaa achi keessa namni hidhamee jiraadha. Warra achi keessaa immoo ba'ee gara aanatitti dhufee hidhamees jira. Isaan irraa illee odeeffannoo fudhannee jirra. Namoonni hidhamee jiru amma qe'ee isaatirraa ari'amee jiru nama baay'eedha. Nama 30 gara nama 40 isaan keessa namoonni tawwassanii gallakkifamee yeroo ammaa kana kabbee birattee kan jedhamu aanaa Mogorirraa hidhamee jira. Deeniyaas Mangisoo kan jedhamu aanaa Hincinniitirraa hidhamee jira. Akkasumas Sanyii kan jedhamu aanaa magaalaa Hincinniitirraa jechuu kiyya magaalaa Hincinniitirraa hidhamee jira. Darajjee Tolasaan jedhamu innis akkasuma aanaa Hincinniitirraa. Namoonni kun fakkeenyaaf Tsahaay Birhaanuu kan jedhamtu daa'ima waggaa 2 hidhamtee amma daa'imti harkatti dhukkubnaan waasiidhaan baasanii yeroo daa'imti mana hidhaa keessatti qorra keessa liishoorra waan tokko tan hin qabne an uffatallee akka maatii isaanii hin geechine godhanii liishoorra daa'imti waggaa 2-3 bultee saniin booda hidhamnaan gallakkisanii sanirraa ka'ee barsiisaa Guutamaa Alamuu tan jedhamu beetasabni isaa qe'eesaatirraa ganda karkarreessaa keessaa maatii isaa muluu maasaa isaaniitillee akka hin qonne qe'ee isaaniitirraa buqqisanii qe'ee isaaniitillee caccabsanii hari'anii ammallee ijoolleen 2 qaansiraa hojjechuudha ammoo bakka isaan gara Finfinnee kanatti illee deeman naannoo sanii fi warri basaasee har'allee uummata walitti buusuu barbaadu waan jiruuf bakka isaan jiranitti barbaadanii ijoollee kanallee mana hidhaatitti deebisanii aanaa sanitti dararaa jiru. Dhaggeeffattoota keenyaa gaaffiif deebii jiraattota kanneen waliin goone sagantaa keenya fuula duraa keessatti akka qabannee dhiyaannutu isin beeksifna. Godina Wallagga Lixaa ona Gullisoo gandoota akka Gaallawoo Guutee magaalaa Calliyaa fi Maaruu keessatti waraanni mootummaa lubbuu namaa balleessuu, reebicha, saamichaa fi hidhaa uummatarraan ga'aa jiraachuutu dhaga'ame. Jiraattonni naannoo sagalee bilisummaa Oromoof akka eeranitti guyyaa kaleessaa fi har'aa gandoota kana keessatti ajjeefamuu, saamamuu fi hidhamuun waraana mootummaatiin uummatarra ga'aa jiru daran hammaataadha jedhan. Haaluma kanaan ganda Gaallawoo Guuteetti namoota lubbuun darbanii fi madeeffamanii hospitaala jiran jiraatan naannichaa hoggaanuuf himan. Jalqaba irratti duula hambisaa olaanaadha. Qonnaan bulaadha nama umurii waggaa 28ti. Gammachiilee reeffi duulaa kanaallee haala amma sa'aatii kana bokkaan roobisee banatti reeffa isaa ganda Gaallawoo Guutee achuma aanaa Gullisoo ganda Gaallawoo Guuteetti reeffa isaa lafa keessee nama dhufee fuudhee irratti eegaa oltee bokkaan itti dhufee naalee dhiiftee baqattee seente. Sababiin rukuttaa kanaallee waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabda. Isaaniin deddeebistaa isaaniin nyaata geessisaa. Qeerroo bilisummaa Oromooti jetteeti kan isheen rukutteef. Sababuma kanaan lubbuu dabarsite? Sababuma kanaan lubbuu dabarsite. Namni biraan Gammachuu Kaasa'uun Simaa nama jedhamu isas halkanuma sana dhukaasa dhaga'ee inni daandii irraa fiigee gara manaattis deemaa jiru. Naannoo ganda aanaa Gullisoo ganda Gaallawoo Guutee jedhamuttidha. Isas rukutamee kan du'e innillee reeffisaa bakkeedha argameeti. Waldaa Adventistii Gaallawoo Guuteetti sirni awwaalcha isaatii irra geggeeffameera. Kan biraan namni Nagumaa Buzunaa Badhaasaa jedhamu umurii waggaa 25 dargaggoodha kuni. Innis ganduma kana keessatti galgaluma sana karaa irratti waraanni goolessituu wayyaanee kun dhukaasatti banameen faffaca'ee tamsa'ee sodaatee iddoo garaagaraatti mimmiidhee taa'aa jira. Dargaggoo kana kun isaan bira inni quban qabu naannoo sana jiraachuu isaanii namuma argitee nama deemaa jiru ta'uu isaa hubatteetiin miila mirgaa gulubii ol yookotee ammallee hospitaalatti kan yaalamaa jirudha. Sababni waraanni mootummaa namoota kanatti dhukaasee lubbuu baasee fi madeesseef maaliif gaaffii jedhuuf?
argamee sababa tokko malee wanti beekamaan hin jiru. Uummata nagaadhaa hojjetatanii jiraatu. Wanti isaanii fi waraana kanaallee walitti buusu hin jiru. Sababa tokko malee nama deemaa jiru arganiiti akka inni waraana hin taanellee quba qabu sirriitti beeku. Kaasanii ajjeesuma qofaadha madeessuu qofaadha wanti beekame malee hariiroollee hin qaba waraana waliin illee wanta qabatamaadha kun immoo. Rakkoomni mootummaan hidhate geessisaa jiru kana qaamni ilaalu jira ummannoo maal jedhaa gaaffii jedhuuf. Waan si dhibu yeroo darbe walgahii uummataa gandee callee wardaalleetti geggeeffame irratti afaan isaaniitiin waraanni goolessituu diinaa kun kan isaan haasa'anii kana booda namni tokko daandiirra dhaabate na eeguun nu haasofsiisu ta'ee naanii nuti nu jalaa deema ta'ee naan rasaasaa kun ni ajjeesnaa jettee gaafa ishee walgahii irratti dubbattee jettu. Achuma keessaa uummata keessaa namni yaada kennu ati yoo kunoo akkas jettaa boqoteen ajjeesee akkamittiin namni si taasisuu danda'a akkamittiin dhaabatee si eeguu danda'a dhuguma si sodaata meeshaa baattaa waraanni keessa iddoo garaagaraatti illee nama ajjeesaa qabatamaa isaa waan ija keenyaan argineedha odeeffannoo iddoo garaagaraatti ni dhageenya kanaaf si baqata uummati ittiin jedhee gaafa gaaffii gaafatu namichi akkas jedhee gaaffii gaafatu kana mana isaa deemte damma inni qodaa keessaa qabu qodaa dammitti namu marbeelii kan jedhamu jechuudha. Isa amma dandeesse nyaattee isa hafetti muujaa guddaa madaabaraa tokkotti gannattee damma sanallee jalaa balleessitee deemte qabatamaadhallee kun. Bifuma wal fakkaatuun magaalaa Calliyaatti hidhaa qeerroo fi abbootii maatii irra ga'aa jiruu fi ganda maaruutti ajjechaa saamicha akkasumas doorsisa qaamuma hidhattoota mootummaan adeemsifamaa jiru namoonni naannoo sanaa sagalee bilisummaa Oromoof gabaasa laatanii jiru. Namoonni magaalaa Calliyaa irraa yakka tokko malee gabaa keessaa funaanamanii hidhamuu maqaan hoggaanuuf himanii fi namoota kana hidhuu qofa osoo hin taane waan isaan harkaa qabanis saamuu hoggaa ifa godhan. Guyyaa irraa Taarikuu Tolasaa Gammachiis Qabbannaa Barataa Lammii Darajee Yuunivarsiitii Bulweeraa irraa kan galee Daawwit Suutumaa Dabqaan Bulaa ganda biraarraa dhufee Calliyaa keessaa hojjetee galee Lammeessaa Guutamaa Yuunivarsiitii Kotabee irraa eebbifamee galee mana kan jiru Haftaamuu Molaatu Faarfataa yookaan tajaajilaa waldaa Makaana Yesuusii Gaalloo irraa Dumbul Waggaarii barataa kutaa 11ffaa namoota kana gabaa keessatti guyyaa irraa bakka isaan deemanitti qabdee reebuudhaani. Obbo Abshaalee Raggaasaa fi obbo Bulchaa Raggaasaa filachuun isaanii obbolaadha. Kabajamuuf jaallatamoo hawaasa duratti kan jaallatamanidha jechuudha. Namoonni hawaasa keessatti jaallataman immoo jara kana bukkeetti ulfina hin qabani. Ofii isaaniitis immoo ulfina beekanatu ulfina beekanii ulfina namaa kennu. Kanaaf jarri kun egaa akka kanatti guyyaa irraa dhiphachaa oolan jechuudha. Ganda maaruu irraa nama tokko galgala mana jireenyaa isaatii fuudhanii bakkeetti baasanii rasaasaan ajjeesanii bakkeetti gatanii deemuun reeffi isaa guyyaa irraa bakkeedha akka argame haala armaan gadiitiin nuuf ibsan. Obbo Qabbannaa Ilmaanaa kan jedhamu mana isaaniitti galgala halkan keessaa sa'a 2 hanga 3 kan ta'u gidduutti dhaqanii fuudhanii lagatti gadi geessanii ajjeesanii har'a du'aan isaa laga argame jechuudha. Akkasumas abbootii maatii 2 mana jireenyaa isaanii maqaa sakattaan erga iraarsanii qabeenya isaaniis dura mancaasuu hoggaa nuuf himan. Mana Abshaalee Raggaasaa kana gaafa deemanii jedhanii ija burtukaana ija isaa nyaatanii erga burtukaana kana ija isaa nyaatanii jedhanii damee burtukaana kanaa caccabsanii jalaa balleessuudhaan gaafa jaarsi maaliif akkas gootu ijoollee ko jedhanii kan burtukaana keetii miti siif mana keeyyuu ganaa walitti gumnee si balleessina jechuudhaani ol darbanii gara mana isaanii keessa seenanii qodaa qabee hitittuu yookaan aannan kan kuufame mana keessa jiru mana keessa ol seenanii gara golaatti ol darbanii qabee kana keessaa aannan kana dhuganii isa keessaa dhugan irratti ulfinaan kaa'anatu hin taane cabsanii kanaan booddee biddeen mana keessaa gundoo irraa dhaqanii buqqisanii qocqocaa mana keessaa fuudhanii biddeen kana nyaatanii isarratti iyyuu nyaatanii galateeffatan atu hin taane nyaatanii jaarsa rifaasisanii jechuudha. Egaa kana malee immoo mana obbo Bulchaa Raggaasaa deemanii mana fattashuu dhaqanii gaafa mana fattashuu dhaqanii jedhanii mucaa fira isaanii kan taate isaan bukkee kan jiraattu barnoota iddoo biraa turte boqonnaa galtee kan mana jirtu maqaa isheellee kan hin addaan baafanne mucaa kana
aangoo isaaniitiin fedhii isheetu hin taane fedha isheen alaa boqqolloon waade jechuudhaan boqqolloo waachifatanii nyaatanii erga nyaatanii quufanii jedhanii immoo sittashaa jedhanii mana isaanii keessa seenanii qabeenya mana isaanii keessaallee gadi daddarbatanii wanta isaan itti fayyadaman qabeenya mi'a mana keessaa gadi guuranii gadi daddarbatanii jechuudha. Abbootiin maatii kun lameen obbolaa ta'uu maqaa isaanii waliin hoggaa himuu fi taatee waraanni mootummaa mana isaanii irraan geessises hoggaa ifa godhu. Yakka tokkollee badii tokkollee hin qaban isaan kun ofii isaaniitti illee akka naannootti akka hawaasaatti jaarsa biyyaa kan namni jaallatuuf kan namni kabajuudha isaan kun illee dabalatan jechuudha. Jarri kun lachuu isaanii obbolaadha. Obbo Abshaalee Raggaasaa fi obbo Bulchaa Raggaasaa lachuu isaanii obbolaadha. Kabajamuuf jaallatamoo hawaasa duratti kan jaallatamanidha jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo injifannoolee uummanni Oromoo qabsoo isaatiin argate tiksuun gara caalutti tarkaanfachiisuuf jabaatee akka hojjetu ibsame. Fulbaana 8 bara 2019 miseensonni adda bilisummaa Oromoo kutaa Awustiraaliyaa waliin marii kataasisan miseensi Shanee Gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaalyaddii Abduu Shakur adda bilisummaa Oromoo dantaa uummata Oromoo bifa fedheenuu dabarsee mariif hin dhiyeessuu jedhan. Hoggana dhaabaa olaanoo kata'an miseensi Shanee Gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaalyaddii Abduu Shakur marii miseensota adda bilisummaa Oromoo konyaa Viiktooriyaa waliin taasisaniin miseensonni adda bilisummaa Oromoo bakka jiran maratti injifannoolee qabsoo keenyaan haga yoonaatti argaman tiksuu keessatti qooda isaa dammaqiinsaan ba'achuu akka qaban dhaamman. Jijjiirama qabsoo Oromoo fi uummatoota cunqurfamootiin argame caalaatti gabbisuun barbaachisaadha kan jedhan Jaalyaddiin yeroo kamiyyuu dhiittaa mirgoota namoomaa uummata keenya irratti raawwatamus falmuu fi akka sirratu taasisuun dirqama miseensota adda bilisummaa Oromoof uummata Oromoo ta'uu hubachiisan. Uummanni Oromoos ta'e adda bilisummaa Oromoo harka wal qabatanii nagaa fi bilisummaa Oromoo waaressuuf akka hojjetan Jaalyaddiin dhaamaniiru. Roorroon kamiyyuu falmaa maraan furmaata akka argatu gochuu keessatti addi bilisummaa Oromoo muuxannoo jabaa itti qaba kan jedhan Jaalyaddiin ulaan karaa nagaa yeroo ammaa argame qormaata hedduu akka qabu dubbatan. Addi bilisummaa Oromoo ulaa kanatti fayyadamee injifannoolee siyaasaa argaman caalaatti gabbisuu fi jijjiiramicha milkeessuuf murannoo hin daddaaqamne akka qabu jabeessanii himaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduunsaa kanaaf qabnu kanuma haga ammaatti qophiilee keenyaafan hordofaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan hordofaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo karaa reediyootii fi karaa TV ONN-tiin isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan eegale ammas akkuma itti fufetti jira. Akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe tibba kana manni hidhaa ilmaan Oromoo waggaa hedduuf itti dararamaa turan manni hidhaa Maakalaawii guyyoota 4 darban uummataaf banaa ta'uun ummanni daawwachaa akka ture beekamaadha. Mana hidhaa kana keessatti hidhamuun dararamaa kan turee fi hiriyoonni isaa hedduun mana hidhichaa keessatti kan wareegaman Injiinar Masfin Abbabaa haala mana hidhichaa ilaalchisuun sagalee bilisummaa Oromoo waliin turtii taasiseen manni hidhaa nuti dur beeknuu fi inni nuti amma daawwanne garaagara jechuun sagalee bilisummaa Oromoof ibsee jira. Kanatti aansinee kan isiniif dhiyeessinu guutummaa qophii keenyarraa jechuudha gaaffiif deebii Injiinar Masfin Abbabaa waliin taasifneedha. Akka nu hordoftan isin affeera amma gara sumattiin isin dabarsa. Injiinar Masfin Abbabaa guyyoota 4 dabran kana manni hidhaa Maakalaawii uummataaf akka ifa ta'u mootummaan biyya kana bulchu labsuudhaan guyyaa 4 darban namoonni adda addaa dhaqanii daawwataa turanii mi'ati Oromoota mana hidhaa kana keessa yeroo dheeraaf turanii fi dararaa adda addaa mana hidhaa kana keessatti argaa turan keessaa tokko turte mee
waan mana hidhaa maayikalaawwii amma uummataaf banaa ta'e kanarraa kaatee maal nuun jechuu dandeessaa? Uummata yookaan immoo dhaggeeffattoota keenyaan maal jetta? Dhugaadha, maayikalaawwiin banaa ta'ee daawwannee jirra. Anis qaamaan achitti argamee daawwadheen jira. Haa ta'u maayikalaawwiin dur beeknuu fi maayikalaawwiin har'a argine tokko miti. Amma fakkeessiif bananii haa agarsiisan malee seenaa silaa mul'achuu qabee seenaa maayikalaawwii balleessanii jiru. Halluu hidhamaan irratti gidaara irratti barreessu halluutiin barreeffamoota sana akka jirutti haqanii jiru. Walumaa gala maayikalaawwiin dur beeknuu fi maayikalaawwiin har'a uummataaf banaa ta'ee daawwannee tokko miti. Kana jechuun barbaada maayikalaawwiin silaa bakka hedduu qabaa, kutaalee hedduu qabaa, bakka ilmaan Oromoo baroota dheeraaf keessatti dararamaa turanii, mana lafa jalaa boollatu ture sun hin banamne, bakka itti kun bishaan guutanii keessa cuubanii itti nama dararantu ture sun hin banamne, bakkoota ulfaataa, bakkoota rakkisoo ta'an hundumaa cufanii bakka hidhamaan itti boqotu sana boqotanii sanumayyuu seenaa xureessanii jiru, seenaa haqanii jiru. Kanaaf maayikalaawwiin har'a arginee fi maayikalaawwiin durii tokko miti jechuun barbaada gabaabumatti. Tole, maayikalaawwiin kaleessaaf maayikalaawwiin har'aa tokko miti, halluu dibanii jijjiiranii dhiyeessan ka jette akkuma jirutti ta'e mee namoonni bakkee hoggaa maqaa maayikalaawwii kana dhaga'an waan adda addaatu sammuutti nama dhufa. Guutummaatti uummanni asumaa achi hammeenya isaa yookaan immoo bakka itti namoonni adda addaa hidhaman ta'utti beekaa. Isin immoo namoota mana hidhaa kana keessa turtanii fi waan adda addaa achi keessatti keessummeessaa akka turtanidha. Mee of duuba deebi'iitii dhaggeeffattoota keenyaaf waanuma mana hidhaa maayikalaawwii kanaa nu ibsi. Maaltu raawwatamaa ture achi keessatti? Beekamaadha akka ilmaan Oromoo achi keessatti gidiraa adda addaa argaa jiranii hubannaadhaaf yookaan immoo beekumsumaaf iyyuu achi keessatti maaltu ta'aa ture guutummaa ibsuudhaaf yeroon si hanqatullee warreenuma jajjaboodha jedhanii fi waan yaadattuuf namnu beekuu qaba yookaan baruu qaba jette. Dhugaadha, maayikalaawwii keessatti waan silaa ilma namaa irratti hin raawwatamne cubbuu hedduutu raawwatamaa. Qeensa namarraa buqqisuutu jira, ilkaan cabsuutu jira. Ilmaan Oromoo hedduutu reebichaan achitti lubbuu isaanii dhabee. Walumaa gala maayikalaawwii keessatti kan ilma namaaf hin malle waan hedduutu raawwatama. Bineensa waliin buluutu jira. Yeroo sana kutaa bineensaa kan jedhamu jira. Kan bofaa fi waan adda addaatiin guutame bineensa waliin buluutu jira. Walumaa gala lafa underground bakka torbee sadii ji'a tokkoof atoo naman argiin atoo aduun argiin bakka keessa turtutu jira. Kanarratti reebichatu jira. Halkan sa'atii 6 amma sa'atii 10 sana gidduutti yeroo jirutti baasaniiti hidhamtoota dararuu, reebuu, adda bilisummaa Oromoo waliin wal qabatee maal beektaa icciitii beektu baasii hidhamaan dararamaa. Walumaa gala maayikalaawwii jechuun bakka ilmaan Oromoo baroota dheeraaf itti dararamaa turanii, gatii guddaa itti baasaa turanii, lubbuu baay'eetu achitti dhumatee jira, jireenya baay'eetu diigamee jira. Dararaan maayikalaawwii dubbatanii dhumuu nama fannisuutu jira, nama reebamuutu jira. Kanaan alaa harka fannisanii dhaabanii achuma bulchuutu jira. Koriidariirra dhaabanii nama bulchuutu jira. Keekii amma dhumaatti bananii sagalee itti nama jeequutu jira. Walumaa gala dararaa kanan jedhamnetu baroota dheeraaf uummata Oromoo gaggeeffamaa ture kanatti kan nama ajaa'ibu namoonni dararaa raawwataa turanii ammallee mootummaa waliin bakka guddaatti ramadamanii hojii adda addaa irratti ramadamanii hojjechaa jiraachuu isaaniiti. Namoonni yakka kana ilmaan Oromoo irratti raawwachaa turanii ammallee
seeratti otoo dhiyeeffamiin otoo hin gaafatamiin jireenya isaanii nagaan itti fufaa jiraachuu isaaniiti. Mee qabxii amma kaafte keessumaa namoonni ilmaan Oromoo irrattis haa ta'u cunqurfamtoota biroo kanneen mana hidhaa sana keessa turan irratti miidhaa dararaa ol'aanaa dhaqqabsiisaa turan har'ayyuu nagaan akka jiranii gariin isaanii qaama mootummaa kanaa keessa hojiirra akka jiran kaan immoo nagaadhaan bakkeedhaa jireenya isaanii geggeeffataa jiraachuu wanni kun bal'inaan himamaa jira. Sanarrayyuu darbee qabatamaa wanni jiru ni jira. Haala akkasii keessatti mootummaan kun har'a baheegaa mana hidhaa maayikalaawii kana uummataaf banaa gochuun kun akkamitti wal simaa? Uummanni maal jedha kana? Egaa kan nama ajaa'ibu kana egaa mootummaan kun hagam akka jijjiirame mootummaan kun mootummaa jijjiiramaa jedhamaa jira. Maqaaf mootummaa jijjiiramaa jedhamaa jira. Haa ta'uuti akka jijjiiramne mallattoon jijjiiramuyyuu akka hin jirre agarsiiftuun kana caalu hin jiru. Namoonni akka gurguddaa hojjechaa turanii, namoonni nama ajjeesaa turanii, namoonni nama dararaa turanii hammatamanii mootummaa waliin hojjechaa haala jiran keessatti mootummaan jijjiirameera jechuun baay'ee ulfaataa. Egaa sadarkaa guddaatti inumaayyuu gorsitoota ta'anii sadarkaa isaanii dabalee mootummaa ammaa waliin kan hojjechaa jiran hedduutu jira. Kana beekamaadha, fagalaadha, uummatatu beeka, mootummaan sunis hin beeka. Kanaaf jijjiiramni amma dubbatamaa jiru jijjiirama sobaa ta'uu kana caalaa agarsiiftuun hin jiru jedheen amanan akka mataa kootti. Akka komiitis akka qeeqaattis bal'inaan amma wanni ka'aa jiru jira waan mana hidhaa maayikalaawii kanaaf wal qabatee waggaa uummataaf guyyoota afran kana banaa godhan qaamonni mootummaallee dhaqanii waan kana daawwataniiru. Sanaan ala namoonni adda addaa yaada adda addaa kennataa jiran egaa akka hammeenya mana hidhaa sanaa. Qeeqni yookaan yaanni ka'aa jiru warrumti har'a bifa daawwitiin dhiyaataa jiru gariin isaaniiyyuu kallattiinis ta'uudhaan haa ta'u bifa kallattiin hin taanes hanga sirna kana keessa baroota 27 kana turanitti qaamuma warra waan sana raawwateetti lakkaa'amu har'a akka keessummaatti dhiyaatanii mana hidhaa maayikalaawii daawwachuun dogoggoraa yookaan immoo uummatuma biraa deeggarsa argachuudhaaf yookaan immoo waan yeroo darbe raawwatan sana dagachiisuudhaaf yaadamee wanna godhamaa jirudha kan jedhan ni jiru. Ati gama keetii waan kana akkamitti ilaalta? Dhugaadhaanis akkasumatti ilaalaa fakkeessii fi wanni amma hojjetamaa jiru maakalaawii cufneerra jechaa achuma maakalaawii bukkeetti amma namoonni dararamaa jiru har'a kana jechuudha. Mana hidhaa Finfinnee maakalaawii bukkee ka jiru sana keessatti ilmaan Oromoo hedduutu hidhamee dararamaa jira. Boolla keessatti namoonni har'allee dubbisuuf deemanii dubbisuu dhorkamanii deebi'antu jira. Kaleessallee kaleessa kana. So kuni fakkeessiif gochaa jiru sana qofaa miti. Har'a Oromoon baay'inaanis jettu haala adda addaatiin heddumminaan guuramee mana hidhaatti dararamaa jira. Ka durii caalaa mana hidhaatti guuramee ka dararamaa jiru har'a. Kaampiilee waraanaa kan akka Xoolaa isa illee bakka hedduutti Oromoon guuramee hidhamaa jira, ajjeefamaa jira. Wanti addaa hin jiru. Hidhaadha. Maakalaawii isa guddaa kana cuftee maakalaawii xixiqqaa bakkoota hedduutti uumte yoo uummata kan darartu taate, kan hiitu taate, kan ajjeestu yoo taate sirni kun ammallee achuma jiraachuusaa maqaamaaf sirna jijjiiramaa ta'e malee hojiitiin qabatamaan sirnuma duraan jirutu hojii itti fufee jira een amaname akka mataa kootti. Tole gaatuu kaaftee irruma deebi'uu haa ta'u yookaan immoo jabeessitee uummanni keenya akka hubatu gochuuf haa ta'u malee amma tuqxeetta gama tokkoon mana hidhaa isa darbe sana uummataa fi banaa godhanii as keessatti akkatu raawwatamaa ture jedhanii muuziyeemiitti jijjiirra jechaa gama biraan manneen hidhaa babal'aatu banamee jira. Uummanni Oromoo akkuma kaleessaa dargaggooti Oromoo sabboontonni kumootaan lakkaa'aman mana hidhaa adda addaa keessatti yeroo isaan itti dirraa adda addaa argaa jirantu jira. Asiin immoo waan kana mul'isa mootummaanii. Wanni kun akkamitti wal simuu danda'a yookaan immoo asiin waan biraa hojjechaa asiin kan agarsiisuun kun siyaasni akkasii kuni uummata kana biratti hagam fudhatama qabattee yaadda? Uummanni kun ni beeka wanta ta'aa jiru
inni guddaan hojiin qabatamaan raawwatamaa jiru maali isa jedhudha. Qabatamaan nama qabdee ukkaamsitee hidhaa mana hidhaa adda addaatti guuraa dararaa har'a maakalaawwii qofa bananii agarsiisuun fakkeessi yoo ta'e malee homaa hiikaa hin qabu. Kun immoo dhoksaa hin qabu. Uummanni hin beekaa. Walumaa gala sadarkaa biyyaatti waan beekamu jechuudha. Mootummaan kun uummata kana akka gowwaatti ilaaluu mala homaa hin beeku. Kanaaf yoo kana goone gowwoomsuu dandeenya, irra dibuu dandeenya, umurii keenya dheereffachuu dandeenya, fuulduratti deemuu dandeenya, yaaduu danda'a. Haa ta'uuti kun qabatamaan beekamaadha. Uummanni ni beekaa wanta ta'aa jiru. Bakka bakkatti namni ajjeefamaa jira. Bakka bakkatti namni ukkaanfamee hidhamaa jira. Keessumaa amma lixa Wallaggaatti, Gujiitti, Booranatti wanti ta'aa jiru. Wanti lafarratti hojjetamaa jiru. Yakki hojjetamaa jiru. Baay'ee gurraanuu dhagahuun kan namatti ulfaatu. Haalaa waan jibbisiisaa ta'e, waan ilma namaa irratti hin raawwatamne. Walumaa gala qotee bulaa keenya irratti yakki hojjetamaa jiru kan duriitii ol malee gad miti. Kun immoo qabatamaan lafarra waan jiruuf waan beekamuu fi mootummaan kun yeroo miliyoona maakalaawwii sanatti dhufeera yoo olole fakkeessi sana mul'iseyyuu baay'ee hiikaa qaba jedhee hin amanne akka mataa kootti. Injiinar mana hidhaa sana keessa akka gidduu kana daawwatameef mul'ataa jirutti gidaara mana hidhaa sana keessatti dhaadannoolee barruulee adda addaatu barraa'ee jira. Ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa turan sanatu barreesse waan sana. Mee waan kanarraa waan beektu maaltu jira yookaan immoo murannaan bifuma fedheenuu haa ta'u bifa sanaan gidaara irratti yaada ofii keessa waan jiru mul'isuun sun maal sitti fakkaatee mul'ata? Kanneen waan sana godhan jiraannee gaaf tokko ni arginaadha moo duunus akka seenaatti nuuf ta'urraa waan sun ta'e? Dhugaadha kun bara darbii irraa jalqabee wanti jiru wanta hedduutu asirratti barraa'ee jira. Yeroo baay'ee maakalaawwiitti kitaabni dhorkama hidhamaan karaa kitaaba argachuu hin danda'u. Namni achitti hidhame gidaara sanarraati dubbisuutiin waan baay'ee barataa jechuudha. Kitaabatu achirra jira. Seenaa guddaatu achirra jira. Jechoota gurguddaatu achirra namni waa dhiphatu waan itti dhagahame achirratti barreessa. Reebamee yoo deebi'u waa dhiigni qaama isaarra dhangala'u dhiiga isaatiin kan barreessitu jira. Walumaa gala waan gidaara sanatti barreeffame atoo waraabamee atoo homaa atoo ittiin dabalamiin atoo barreeffame kitaaba hedduutu achi keessaa bahuu danda'a. Egaa seenaa kana xureessuuf seenaa kana akka mul'atu gochuuf tarkaanfiin jalqabaa isaan fudhatanii maakalaawwii tobanaan godhiin tarkaanfiin inni jalqabaa inni isaan fudhatanii halluu dibuudha gidaara kana. Baay'ee nama gaddisiisaa yookaan arguun baay'een gaddee amanuunis nama rakkisaa. Kanarraa kana silaa dhugaa jiru baasuu otoo barbaadaniiru ta'ee waan maakalaawwii keessatti raawwatame baasuu otoo barbaadaniiru ta'ee ifa gochuu barbaadaniiru ta'ee tarkaanfiin inni jalqabaa warra baroota dheeraa yakka namarratti raawwataa turan seeratti dhiyeessuu ta'uu qaba ture jechuudha. Namni gidaara ilaaluutiin miti yookaan immoo biildiingii maakalaawwii deemee daawwachuutiin miti kan barumsa argatu jechuudha. Tarkaanfii sana fudhachuuf fedha hin qabanii. Inni lammaffaan immoo seenaa jirtu kanallee ka gidaararra jiru kana haqanii balleessuun hin barbaachisu ture. Tarkaanfii kana fudhachuun hin barbaachisu ture. Egaa maaliif akka kana raawwatanii maaliif kan akka godhanii isaan qofaatu beeka. Tarii isaanis harki isaanii achi keessa waan jiruu fi yakka sana keessatti qooda waan qabaniif seenaan kun akka mul'anne uummata biratti akka hin argamne haqanii barbaadanii hin amana. Kanarraa egaa maakalaawwii akkuma jalqabasitti maakalaawwiin har'a argine maakalaawwii durii waliin kan wal isa fakkeessu tokkollee hin jiru. Waan tokkollee waan kana jettu tokkollee hin jiru. Waan ani arge tokkiteen kan wal fakkeessu manni fincaanii yeroo itti gargaaramaa ture baay'ee ajaahaa ture qulqullina hin qabu. Ammallee ajaahaan mana fincaanii sanaa bifuma sanaan jira. Kanuman arge kanarraa kan hafe wanti baay'een isaa jijjiiramee jira haqamee jira. Duban si deebisa gaa saahiba kee injiinar Tasfaa'uun Camadaa
waliin mana hidhaa sana keessa turte innis biraa wareegame dararama mana hidhaa sana keessaa irraa ka'uudhaan mee wanta Tasfaa'uun Camadaa maal yaadatta waanuma mana hidhaa maayikalaawii kana wal qabsiisuudhaan innis biraa wareegame irraa waan nuun jettu maaltu jira? Egaa asiin dura irra deddeebi'ee ibsee jira waan kana irra guddaanitti waggaa tokkoof ji'a sadii akka Keeniyaatti ukkaanfamnee garanatti dabarfamneen waggaa tokkoof ji'a sadii naannoo Boolee bakka dhoksaa keessa hidhamneeti turre maakalaawii hin turre jechuudha isaanii. Sana booda ji'a sadiif maakalaawiitti hidhamnee jirra. Sana booda Qaallittiitti dabarree jechuudha. Tasfaa'uun waliin egaa seenaa wal fakkaatu keessa dabarree bakkuma wal fakkaatu kana keessatti hidhamnee dabarree egaa bakka biraatti waggaa tokkoof ji'a sadii bakka maatii arguu hin dandeenye, qilleensa argachuu hin dandeenye, aduu argachuu hin dandeenye, kutaa adda addaa tokko keessa teenyeet yeroo keenya dabarsinee waggaa tokkoof ji'a sadii jechuudha. As dabarree maakalaawiitti gaafa nu dabarsanii ji'a sadii ammas mana dukkanaa keessa nu dabarsanii qorannoo irra guddaa waggaa tokkoof ji'a sadii bakka turre sana keessatti waan irratti gaggeessaniif maakalaawiitti haga ta'e qorannoo haga ta'e qofaatu irratti gaggeeffame jechuu nan danda'a. Isumayyuu Tasfaa'uuniin halkanii guyyaa deddeebisanii qorachaa turanii yeroo hedduu dhimma siyaasaa irratti waan hojjechaa tureef siyaasa uummataa irratti waan hojjechaa tureef namoonni waa qabaman ammas waamanii wal qabsiisuuf jechuudha. Seenaa wal qabsiisuuf qormaata isaanii bal'isuuf ammas waamuu halkan sa'atii 9 halkan keessa hirribarraa dammaqsanii waamuu achitti akka isa kabalan illee akka namoota baay'ee waliin warra qormaata gaggeessu waliin akka walitti bu'aa turellee naa ibsee jira. Sana booda immoo dabarree gaafa murtii keenya xumurree guyyaa murtiin nutti murtaahee jalqabee mana hidhaa Qaallittii keessatti hidhamaa kaanirraa adda baasanii geessanii bakka White House jedhamu mana hidhaa keessatti mana hidhaa jechuudha. Mana hidhaa bakka sanatti geessanii nu hidhanii kutaa Tasfaa'uun sila ilma namaa miti bineensaafuu hin malu jechuun jibbiinsa irraa qaban irraa ka'anii kutaa siree tokko qofaa qabattu ka miila keessa sochoosuu hin dandeenye ka halkanii guyyaa keessa teessu haala sana keessatti waggaa 2 fi ji'a 3 guutuu atoo manaan bahiin achi keessa taa'ee dabarsee egaa haalli sun baay'ee rakkisaa ture. Aduun argattu, qilleensan argattu, kitaaban argattu, maatii kee hin dubbiftu. Haala sana keessatti waggaa 2 fi ji'a 3 marroo sadaffaa jechuudha. Marroo jalqabaa naannoo Boolee, marsaa lammaffaa maakalaawiitti ji'a 3, marsaa sadaffaaf immoo mana dukkanaa Qaallittii keessatti waggaa 2 fi ji'a 3 haala sanaan tureeti umarratti wareegame jechuudha. Toleme Injiinar Masfin Abbabee xumura irratti na hafaa kana osoo dubbadde gaariidha ka jettu yoo qabaatte hiree isaa sii kennina gaaffiif deebii keenyas ni xumurra. Egaa inni guddaan amma maakalaawii agarsiisuun hiikaa tokkollee hin qabu. Dhaamsi nani dabarfachuu barbaadu biyyi kun akka fuulduratti deemtu barbaanna taanaan seenaa darbe qofa haasawaa otoo hin taane biyyi kun biyya walqixxummaan keessa jiraatan biyya dimokiraatii dhugaa keessatti lafa qabate ijaaruu barbaadna taanaan seenaa darbe seenaa turii sana irra deebinee hojjechuu irraa of qusachuu qabna. Mootummaan kun waan inni raawwachaa jiru kallattiin amma irra deemaa jiru baay'ee sodaachisaadha. Namoonni hidhamaa jiru, ajjeefamaa jiru. Seenaa darbe haasaa seenaa wal fakkaataa raawwachaa jira. Kun baay'ee sodaachisaadha. Biyya kanaaf furmaata kan ta'u dimokiraasii dhugaa lafa qabsiisuudha. Walqixxummaan jiraachuuf hayyamuudha. Kun haga hin taanetti egaa wanti jiru
akkuma jirutti yoo itti fufee biyyi kun diigamuu dandeessi, rakkoo guddaan uumamuu danda'a. Egaa mootummaan kun dimokiraasii dhugaatti akka deemnu akka of sirreessu dhaamuu barbaada dhumarratti. Tole Injiinar Masfin Abbabee haala mana hidhaa maayikalaawwii kan guyyoota afran kana uummataaf banaa ta'e irratti gaaffilee si gaafanneef deebii nuu laatteef maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoon galatoomi siin jenna. Tole illee fayyaa ta'e ulfaadhu.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma haga ammaa hordofaa turtanidha. Haga xumuraatti nu faana bu'uudhaan waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaadha. Qophii itti aanuun haga walitti deebinutti nagaatti. Injifannoo uummata Oromoof.